Har'as deebi'ee dhufee jira. Gaafii keessaniif deebii waa'ee dhukkubbii gurraa akkasuma namoonni hedduu gurraan kan rakkatan qorsa yookiin fala isaa qabadhee dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka foon hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu warroonni amantii biraa qabdanis baga jiraattan. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni viidiyoo kan koo ilaaltan namni shanis ilaalan laayik godha. Laayikiin homa takkallee wanni isin fayyadduun jirtu akkasuma mootuyyuu viidiyoo facaastee akka nama hedduu geettuu fi akkasuma anaafillee hamilee gaarii naa taati. Haguma koomantii deemtanii barreessuu isin gaafata. Laayikii garuu qofaan tuquudha. Osoma viidiyoo laaltan osoma laaltanii geessitan osoo laalinis laayik godhuu dandeettanii akkasuma laayik godhaa isinin jedha. Warroonni sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun maatii koo taha. Akkasuma warri jajjabinna naa hawwitanii fi akka bakka guddaa ga'u naa hawwitan galatoomaa isinin jedha. Har'a waa'ee gurraatiif waan tokko qabadhee dhufe. Gurra jechuun waan hedduudha jechuudha. Akkaataa gurraa sammalas jechuudha. Dhukkubbii gurraa namoonni hedduun fala isaallee kan wallaalan akkasuma waan maalirraa akka dhukkubollee kan wallaalanidha. Akkuma beekamu jechuudha sababa isaas tahee sammalas jechuudha akkamiin nu dhukkuba irra kan dubbadhu xumura irratti ammoo tuyyuu qoricha isaa kan isiniif fiduudha yookiin himuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkamitti akka godhannu yoom akka godhannu kan isiniif fidu xumura irratti jechuudha. Jalqaba viidiyoo sababni gurri irraa nu dhukkubu sababa hedduun kan wal qabatudha. Tokkoffaa irratti yoo dhiphina qabaanne yookiin ammoo yeroo hedduu kan cinqannuu fi akkasuma ammoo kan wereerru yoo ta'e hir'ina nu keessaa wantoonni garaagaraa viitaaminoonni hedduu hir'atanirraa kan kahe gurri keenya sababa kanaanis nu dhukkubuu ni mala. Itti aansee jechuudha sababni gurri keenya nu dhukkubaniin yeroo hedduu qilleensi nu dha'u yookiin ammoo waa'ee qilleensaa kana hedduu irraa dubbadha deddeebi'ee jechuudha. Qabbanti garaagaraa haa ta'u qilleensa yoo gurri keenya qilleensa yoo jedhu namni qabbana qofa isaa osoo qabbana hin tahini waan gurra keenya hin taanetu jira. Sababa saniinis nu dhukkubuu mala. Itti aansee jechuudha gurri keenya yeroo ammaa kana bilbila namni gurratti qabata irra caalaa jechuudha. Yeroo ammaa kana bilbila yookiin ammoo heelfoon isa sammaa'aa jennuun shamarran biyya arabaa jiraattan baay'een keessan kan isa fayyadamtanidha. Inni sababa guddaa dhukkubbii gurraatiif kan isin saaxilu akkasuma ammoo gurri keessan garmalee kan isin hoysisu yeroo hunda harki keessan irraa gad hin taa'u maaltu isin dhukkubaan beeytanii mana yaalaa yoo dhayxanii jettan bakka manni yaalaallee dawaa uumata isinii kennaa isinuma deebi'a. Sababni isaa heelfoonii yookiin ammoo sammaa'aa isin gurratti godhattan sammaa'aan rakkina guddaa kan qabuu fi akkasuma ammoo miidhaa guddaa gurra keenyarraan kan geessu sammalas jechuudha. Sammuu keenya jechuu hiddi kun walitti jira akka gurra bira taree jechuudha. Ija miidhuu danda'a, sammuu miidhuu danda'a. Miidhaa isaa kana nu hin beeknu rakkinni isaas jechuudha. Faayidaa yeroo san fayyadamnuu fi akkasuma ammoo hojii arabaa hojjechuuf jecha waan bilbila namoota yeroo ammaa kana fa'aa sammaa'atti xiqqishuu san akka ajaa'ibaatti namni bilbila madaamii dhoysee bilituu san bilbila irraa bilbila dabarfatee bilbila gola kaa'ee bakka barbaade gurra keessa kaatee deema. Garuu inni kuni gurra keenya rakkina nurraan gahuu akkasuma mootuyyuu dhibee gurraa nuuf fiduu gurri keenya waan garaagaraatiin akka saaxilamuu fi osoo nun beekin kulkulee akka mala'u dhugaa rabbii jechuudha. Haga raamuutti akka jijjiiramu gurri keenya raamuu akka godhatu kan nu saaxiludha. Kanaaf shamarran keenya guutuun keessanii fayyaa keessaniif osoo yaaddanii irra caalaa jechuudha waan kana hir'isuus yaaltanii yoo isiniif danda'ame jechuudha osoo yeroo hedduu bilbila gurra qabachuu akkasuma ammoo heelfoonis tahee sammaa'aa gurra keessanitti godhachuu baattanii hedduu kan isin barbaachisuu fi akkasuma ammoo dirqama kan tahe doktoroonni hedduullee kana kan gorsanii fi akkasuma kan dhaamanidha. Itti aansuun jechuudha gurra keessanii yeroo shaaworii seentanii baatan yeroo hunda jechuudha osoo qulqulleeffattanii sababni isaas jechuudha bishaan kun yookiin ammoo saamunaan dhiqannoon haa ta'u shaampoon gurra keenya yoo bu'ee jedhe gurra keenya kan miidhuu fi akkasuma ammoo achi keessatti faangasiin akka nu keessatti hafu kan nu gargaarudha yookiin ammoo kan isa gargaarudha. Kanaaf dhibeellee nu saaxiluu mala jechuudha. Dhibee gurraa namni hedduu waan hin beekneef akkamitti akka nama dhufuu fi akkasuma maalirraa akka nama dhufu kanaaf gurra keessan yeroo hedduu jechuudha shaaworii seentanii yoo baatan yookiin qaama keessan dhiqattanii rifeensa keessan dhiqattanii yoo baatan qulqulleeffachuun isinirratti dirqama. Kanas tahee sanis tahee yeroo makkamuyyuu gurra keenya qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Maaliif jennaaniin hanga barbaachise dirqama gurra keessan guutuu qulqulleessina jettanillee fayyaa isaallee akka hin dhoorginetti jechuudha. Yeroo gurra keessan qulqulleeffattan tasgabbiinii akkasuma eegumsa gurra keessaniif gootanii booda sanii ammoo yeroo gurri garmalee isin dhukkuban qilleensas tahee
akkasuma ammoo tuyyuu wantoota garaagaraa sammaa heelfoonii irraa isin kan dhukkubu yoo tahee fi michiidhaan garaagaraa yoo ta'e hadda qorichuma mana keenya keessatti fayyadamne hanga takka ofirraa balleessuu qabnuu fi akkasuma ammoo tuyyuu inshaallahu ta'ala of fayyisuu qabnu qabadhee isiniif dhufee jira. Akkasumatti akkuma duraatitti jechuudha inshaallahu ta'ala tartiiban hanga xumuraa yoo laaltan viidiyoo isiniif gala jedhee yaada. Asitti kan argitan shunkurtiidha. Shunkurtii kana yoo barbaadan qullubbiidha jechuudha. Waa lama qabadhee shunkurtii nyaatatii fi qullubbii mabshartanii yookiin daayitanii bulleessitanii bishaan isii qofa jalaa dhimbiibattan jechuudha. Bishaan isii jalaa dhimbiibattanii galgala yeroo raftan garmalee yoo isin dhukkube qilleensa tahuu waan garaagaraa yoo tahee jedhe ciiftanii jechuudha. Haala kanaan gizee sadiirra gootanii gurra keessanii yoo san akka badaa kan duuchuu fi akkasuma mootuyyuu kawaa isinitti akka waan kufeetitti tahuu xixii ofi gootanii xixiin sooftiin godhatina namoonni hedduu sooftii kan godhatanii xixii gootanii qilleensa kan seene ciiftan jechuudha. Walakkaa sa'aatiif gurri keessan akka waan isin duudee ta'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya booda sanii ammoo tuyyuu kaatanii cinaa gurra kaanitti ciiftanii akka gadi keessaa jigu jechuudha. Zayituunni kana qofaa miti karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Qullubbii wajjinis fayyadamuu hin dandeenya. Namoonni qullubbii hin beekne hin jiru jedha. Asittis shunkurtii haala salphaa taheen zayituuna wajjin hojjechuuf yookiin ammoo karama laafaa namni kamiyyuu hojjechuu danda'u shunkurtii qixxeetti addaan baqaysinee shunkurtii nyaataa jechuudha. Kasalaxa godhannu sanii qixxeetti addaan baqaysinee quncee isii furdicha isa duubaa jechuudha. Garaa isaa keessaa fuunee shunkurtiin kun ufumaan isaa tuyyoo addaan baqaysine kanatti waan qoloqqolamuuf qoloqqollee quncee haphicha kan argitanii suuta quba keenya irraa baafnee jechuudha. Dirqama inni sun irraa bahuu qaba. Zayituuna itti qincee shunkurtii kana ibiddarra keenya jechuudha. Haaluma salphaa taheen zayituuna shunkurtii kana qincee ibidda xiqqishaa isaa irratti bobeessine kunu haala kanaan jechuudha. Haala salphaadhaan akka distii goone shunkurtii akkuma jedhan san shunkurtii takkitti fi akkasuma zayituuna bakka takka godhi ho'isnee booda sanii ammootu akkuma reef baratamee fi akkuma reef goonu saniin mankaan fuunee jechuudha. Manka qulqullina qabu tahuu qaba. Laastikii wayiitti illee godhattanii guyyaa sadii itti godhachuu dandeettanii kaayattanii jechuudha. Booda sanii akkuma baratame hin ciiftanii gurricha keessan isin dhukkubu sanii ol gargaltanii akkuma reefii sanitti haala salphaa taheen jechuudha kan gurra keessanitti godhattanii booda sanii ammoo tuyyuu halkan raftanii jechuu xixiin cufuu qabdanii gurra keessa yeroo hunda xixii itti godha. Itti aansinee qullubbiidha. Qullubbiillee karama saniin jechuudha. Qullubbii fi zayituuna walitti ho'isne haaluma salphaa taheen jechuudha. Gurra keenya keessa akkuma reefii sanitti maan kanis tahuu quba keenya harka dhiqannee quba keenya tuunee quba keenya karaa argitan kanaan keessa buufna diqqoo ho'aa tahuu qaba jechuudha. Ho'aa yoo jedhu gubaa osoo hin tahin kana kagootan galgala yeroo hundaayyuu jechuudha. Gurra keessan akka qilleensi taasumaayyuu hin seenne xixiin ukkaamsitanii cufuu qabdanii san males jechuudha. Yoo isinii danda'amee jedhe namoonni heelfoonii yookiin sammaa yeroo hunda fayyadamtan osoo yeroo tokko qullubbii galgala yoo raftan yookiin yeroo hojjettan gurra keessan keessatti suuxanii deemtanii baay'ee bareedaa fi filatamaadha. Itti aansee warroonni kana bira taree baay'ee kan isin dhukkubu ta'e gurra jechuun qoosaa yookiin qaldii hin beeku mana yaalaa dhayxanii manni yaalaa ogeessi maaltu isin keessa jira maaltu jira maal tahee kan dhiqanii baasanii fi akkasuma kan dhiqaa barbaachisu kan qorsa barbaachisu qorsa kan xaragaa barbaachisu xaragaa karaalee hedduun jira jechuudha. Ijaa fi gurri waan ofin laafanii miti dhibeen kumuyyuu waan ofin cadhisanii miti. Dhukkuba gurra keenya keessa jiruu fi dhukkuba ija keenya mana qofatti yaalamu osoo hin tahin wantoota amma isiniin jedhu kana bira taree taananiin mana yaalaa dhayxanii doktora bira deemtanii uf yaaluu akkasuma mootiyyuu kan dhiqamu yoo ta'e dhiisiisu kan xaraqamu yoo ta'e xaraysiisuun isin irratti dirqama jedhaa. Turtii gaariidha. Fayyaan faaya jette Oromoon hundi keessanuyyuu horaa bulaa. Subscribe, like, share gochuun na wajjin turtii gaarii godha.